Okay, hordoftoota Amii Saba Kootuuf baga nagaan gara chaanaalii kanatti dhuftan isiniin jedha. Namoonni kanaan dura hordoftoota koo turtan har'as irra deebiidhaan barnoota darbe irratti gaaffii isin gaafattanii fi koomentii isin naaf laattan irratti hundaa'ee har'as deebii tokko isiniif qabadhee dhufeera. Okay, YouTube kanaaf warri haaraa taatan Amii Saba Kootuuf jedhaa si'a tokko search godhaatii achii booddee subscribe godhaa. Subscribe erga gootanii booddee mallattoo bilbilaa kan fakkaatutti buutu ergasii booddee all kan jedhurra yoo gootan barnoota garaagaraa ani kennu yookaan immoo barnoota garaagaraa YouTube kanarratti chaanaalii kana jalatti upload ta'u hundumaa dafee akkasiin qaqqabu kanaaf isin fayyada jechuudha. Kanaaf subscribe erga gootanii ergasii booddee mallattoo bilbilaatti buutanii ergasii all yoo gootan malee isin argatu jechuudha. Kanaaf na hordofuu warri barbaadan bifa kanaan na hordofaa isiniin jedha. Ammumayyuu warri haaraa taatan seenaatti subscribe godhaa. Yoo isinitti tole like gootu, share comment illee gootu. Har'a barnoota tokko isinii qabadhee dhufeera. Keessattuu koomentiidhaan kan na gaafataniif karaa garaagaraa namoonni na gaafachaa waan turtaniif har'as wal wajjiniin hin baranna jechuudha. Akkamitti footoo yookaan immoo suuraa keenyarraa suuraa yookaan loogoo kan adda bilisummaa Oromoo irra godhanna akkamitti fuula keenyarratti yookaan baagiraawundii keenyarratti akkamitti kaawwanna jettanii namoonni karaa garaagaraa na gaafachaa waan turtanii fi fedhii guddaas kan qabdan waan jirtanii fi egaa barachuu waan barbaadaniif gaaffii keessan irratti hundaa'een kan isin barsiisuu dhufe. Okay, kallattiidhumaan gara sanatti haa deemnu. Steeppii ani asirraa isin argisiisu na duukaa deemtanii na hordofuudhaani waan kana footoo keessan irratti haa ta'u loogoo garaagaraa hojjechuudhaaf haa ta'u waan garaagaraadhaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo irra godhachuu dandeessu. Wanta barbaadan irra gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo tokkoof isin yoo hin qabdan ta'e appii kana Play Store kan jedhu kana as keessa galtaniitu achii booddee kunuunsa mul'atu kana Ultimate Photo Mixer kan jedhutu jira. Ultimate Photo Mixer kan jedhu sana search gootanii booddee ergasii karaa sana install godhattu jechuudha. Install erga godhattanii booddee amma install godhadhee waan hin jiruuf kallattiimaan yeroo keessan guburra gara sanatti gara barnoota isaatti deema. Ultimate Photo Mixer kan jedhu kunuun install godhadheera. Yeroo tokkoof keessan seenaa kun akkuma isin argaa jirtan kanadha. Okay, akka kanatti yeroo inni isinii fidu kun barreeffamoota garaagaraa qaba. Karaa jalaa irratti jechuudha. Backgrounds jedha, photos jedha, adjust jedha, erase jedhee waan garaagaraatu jira. Backgrounds kan jedhu kana yeroo tokko backgrounds itti buutanii booddee asitti mallattoo kaameraadhaan kan inni fidu yoo footoo sana yookaan suuraa background irra gootan sana amma ka'u barbaadanna mallattoo kunoo galeriidhaan fidee jira. Sana malees immoo optionii mataa isaa ofiisaa kan waan qabuu fi kunoo bifa kanaan illee jira. Warra kana background irra yoo kaa'uu barbaadan jechuudha. Kan nuyi amma barachuu barbaanneef isin na gaafattan garuu akkamitti suuraa yookaan immoo loogoo adda bilisummaa Oromoo sana alaabaa sana jechuudha ofirra fuula keenyarra yookaan piikcharii keenyarra kaawwan akkamitti mix godhanna waan jettanii fi kunoo galeerii kan jedhu kana keessa lixna. Ergi sana seennee ammas galeerii irratti okee goonee ergasii booddee gara suuraa sanaa deemna jechuudha. Suuraa sun keessa akka inni jiru inni jalaa select godhanna. Okay, amma kan nuyi gochaa jirru baagiraawundii isaa sanarraa kan nuyi gachuu qabnutu alaabaa sanadha jechuudha. Kanaaf alaabaa sanarra gachuudhaa fi keessa seenneetu keessaa filanna jechuudha. Okay, amma kan koo fakkeenyaaf kun iddoo kana jira. Akka kanatti select godhee naa filadha. Ergasii booddee crop isaa yookaan saayizii isaa sirreeffattu. Kanatti sirreeffattanii inni wal madaalawaa isin ta'utti right kan jettu mallattoon karaa harka mirgaatiin jirtu kanatti yoo gootan akkanatti kun background isaati jechuudha. Background isaa kanatti yoo ta'e ergasii booddee karaa fuuldurarra footoo kan jedhutu jira. Footoo sana keessa ammas keessa seentanii karaa galeerii amma suuraa irra godhachuu barbaadan sana keessaa filattu jechuudha. Okay, for example akkuma saampiiliittiin suura tokko irra godhee isin
argisiisa fakkeenyumaaf jechuudha. Okay, keessa seenee suura jiran keessa suura kanarra gochuun barbaade yoo ta'e irratti okeen godha. Raayit mallattoo irratti kana godhee kirooppii sargii sirreeffadhee booddee ammas mallattoo raayitii kana gaafa kaa'u kunoo akka kanatti akkasin argaa jirtan kana harkaan gadi qabuudhaan baalaansii isaa yookaan wanti isa sirreeffachuu dandeessu. Kana booddee kun iddoo kanatti ammas wanti ittiin sin baalaansii godhan sinii fideera. Baay'ee mul'isuudhaaf footoo sana jalaa akka kana gara kanatti irrisaa gaafa deemtan footoo sana sinii mul'isa. Yoo gara kanatti deemtan footoo sana haayidii sin gochaa deema jechuudha. Kara jalaas kan jiru kun akkasitti mallattoo footoon sun akkuma inni jirutti akka inni hin galleef bukkeerra kan jiran kana dhoksuudhaafi yookaan waliin akka inni hin beekamne gochuudhaaf kanatti gootu. Asii booddee iddoo kanarratti akka kanatti baalaansiin godha. Akka kanatti yoon godhe amma tokko akkasitti argama yookaan immoo fuula korratee jira wayyaa korree jechuudha. Amma footoo baay'ee miidhagaaf bareedaa ta'e ani barbaadu argadheera jechuudha. Kana booddee kara irra keessaa mallattoo raayit fakkaatu tokko waan jirtuu fi sanatti raayit erga gootanii booddee kirooppii isa barbaadan kirooppii kan jiru jira. Isatti kuttanii akka fayyadamuu barbaadan kun kanatti kirooppii gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf asitti muree isin argisiisuu ni danda'a jechuudha. Kun kanatti jechuudha. Inhaansa kan jiru jira kun akkaataatti isin baalaansii gootanidha. Kun asii adii kalaroota isaa jechuudha. Ifa inni qabu waan garaagaraa isaa jechuudha. Kanatti baalaansii yeroo isin gootantu jira jechuudha. Ergi lafa barbaadde irratti ilaaltanii mul'ataadha waan ta'eef baalaansii godhatanii booddee kun ammas raayit godhattu harka mirgaa kara olii jechuudha. Steeppii kiyya ammayyuu na hordoftoota kiyya. Ammas yoo barbaaddan rooteetiin garaagaraa jira. Effeektis kan jedhu kanatti jira. Effeektiin garaagaraa irra godhachuu dandeessu jechuudha. Kanatti filattanii kanatti irra godhattanii waan irra godhattan irratti ammas raayit godhattu. Boordarii isaa yoo hojjechuu barbaaddan iddoo kana jira. Boordariin akkamitti akka hojjettan kun kanatti jira. Boordariin yoo suura keessan kanatti boordarii irraan kaa'u barbaaddu ta'e yoo barbaadne ta'e garuu dhiisuun isin danda'ama. Fireemii garaagaraa keessallee kaa'u yoo barbaaddan fireemii gosa hedduutu kun kanatti jira. Warri fedhii isaa qabdan jechuudha. Argii barnoota hunduma isaa barachuu waan nurra jiraatu kan kana isin argisiisa. Steeppii kana hunduma ammas na hordofaa jirtu yeroo abdadha. Stiikeroota garaagaraa warri irratti fayyadamuu barbaadan yeroo suurota kana miidiyaa garaagaraa yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa FB'dhaaf Instagiraamii, WhatsAppii, immoo garaagaraa piroofaayilota garaagaraa fayyadamuu barbaaddu ta'e wanta akkasii isin barbaadan stiikeroota garaagaraa kun iddoo kana jiru. Tekstii garaagaraallee iddoo kanatti barreessuu barbaaddu ta'e tekstiidha kunoo kana keessa tekstii kan jedhutu jira. Jalqaba yoo barbaadan gosa tekstiitiin barreessuu barbaadan fakkeenyaaf asii kana seleektiin godhadha. Iddoo kanarratti cuqaasee booddee ammanii kunoo kanatti barreessuu nan danda'a. Kana barreessee booddee kunoo kalarii gosa barbaadan irra godhachuu dandeessu. Kunoo kanatti isinii fida jechuudha. Kunoo kanatti isinii fida waan ta'eef gosa barbaadan irra godhattanii sana booddee asiillee akkaataan itti mul'atullee kunoo karaa jalaa kana baay'ee akka inni mul'atu boolli ta'ee baay'ee akka inni dhokatee xinnoo duwwaa mul'atu barbaadan kanatti baalaansii gootu. Karaa kana keessa dhuftanis kunoo wantoota mallattoo fakkaatu kana jalaan immoo wantoota nuyi barreessine sana jala isaadhaan xinnaatee akka inni bareechisee nu mul'isuu fi waan akkasii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Manganan fayyadamaa jira. Jala isaatti kunoo kanatti fayyadame jechuudha. Akka kanatti mul'atee jala isaa naa bareechisaa jira. Waan baay'ee bareedaa namatti toludha. Keessumattuu namoonni kana fayyadamuu fi isa qabda waan jirtanii fi fayyadamuu dandeessu. Kunoo baagiraawundicha muluusaa yookaan guutummaa isaa jijjiiruudhaaf kunoo kana jala galtanii iddoo kanatti ammas jijjiirrachuu dandeessu akka fedhii keessanitti. Kun fedhii keessanna kunoo kanatti isinii jijjiiraa deema jechuudha. Filattanii
kaawwattu. Kanaafi ergi kana gootanii booddee ammas mallattoon raayitii karaa gubbaa waan jiruufi sanatti fayyadamtanii raayit gootu. Okay, kanatti amma raayit godheera. Achii booddee barreeffama kan eessarra gashuutu narra jiraata kan jedhu akka kanatti for example iddoo kanarra gashuun barbaadoo ta'e karaa harka mirgaa xiyyaa kanaan olii gadi irraa harkifachuudhaani saayizii isaa kanatti itti butuu irraa utuu ni danda'a. Iddoo kanatti barbaadoo ta'e asirra kaa'atee booddee karaa gubbaa ammas mallattoo raayitiitti gaafa bu'u haala ajaa'ibsiisaaf bareedaadhaan kan akkuma isin argaa jirtan kanatti akka kanatti naaf bareedeera jechuudha. Footota kan biraallee yookaan kanaan alallee footoo irratti miksii gochuudhaaf wantoota garaagaraa wantoota babbareedoo ija namaatti tolan poosti gochuudhaaf waan garaagaraa irratti upload gochuudhaaf isin fayyadu. Footoo garaagaraa kanatti fayyadamtanii miksii gochuu dandeessu. Wanta isiniin galle jiraate ammas koomentii irratti barreessitanii na gaafachuu dandeessu. Amma kun xumurree irra ga'ee fi karaa harka mirgaa karaa gubbaa mallattoo kaardii kan fakkaattu kana yookaan immoo kunoo miimoor kaardii kan fakkaattu kanatti gaafa buunu kunoo kanatti save image nuu jedhee save nuu godheera jechuudha. Amma as keessaa yoon galeerii koo keessa dhaqee galee ilaalee akka inni save ta'ee jiru check gochuudhaaf jechuudha. Kunoo waaw haala ajaa'ibsiisaadhaan kanatti ta'ee jira jechuudha. Sorry. Kanaafi gaaffii kan biraallee yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa. Yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer illee gochuun dagatina. Ammas namoonni haaraa yoo taatan yuutuubii kanaa fi amii saba kootuu kan jedhu kana keessa lixaati si'a tokko sabiskiraayib godhaa. Achii booddee mallattoo bilbilaatti buutu. Sana booddee ol kan jedhurra yoo gootan barnoota asii gadhiifamu daayirektii akkasiin qaqqabu siin godhaa. Barnoota guyyaa har'aatti akkasiin baay'ee gammaddaniif akkasiin baay'ee irraa barattan baay'ee kan hedduu isin gammachiisu namoonni baay'ee keessan fayyadamutu barbaadanii akkatti fayyadamtan dhabdanii rakkachaa akka turtan hamma garuu deebisaa akka argattan baay'ee tokko abdiin qaba. Koomentii irrattis namoota baay'ee na gaafattan waan turtaniifi barnoota biraadhaan hanga walitti deebinutti hammasittuu nagaan turaa. Nagaatti baay'een isin jaalladha. Nagaan na turaa.